Mana ati gurgurtu? Lubbuu deeggartiin seenaa normaal Lakkitti bittoo makeetiin lama afaan irra seenaa. badii an bira gabba'ee nan jammarte takka. Shinti beeti seenuu barbaadde TikTok makeetti akka waan reef gastii banataa hartootiin irra seenaa. ofirraa baasee gurgurii haraama ofirraa baasee ni kuma gurguran. Allah. Fiqiriyee. Wayyee. Jeenaadha. Wayii shabakaan garaa si qabee. Wayyee. Koppilingi godhaa fi mee faamili wallaahi yeroo tokko koppilingi godhaa fi si qabee akka wayiitiin na jalaa badde biyyeen na nyaatte. Koppilingi godhaa fi. Jeenaadha jeenee qonjo. Maal kolfitan koppilingiin gootanii hundumti keessan koppilingi godhaa fi liisa. Garaacha bishaan na naqate baadiyyaa gara. Walla akka wayiitti si qabeen jettu garaa na nyaatte dhugaa rabbi. Walla garaacha bishaan na naqate jedhe baadiyyaa keenya wee miila kan na jala deddeebisa. Akkasi si sochoofti kun laal koppilingi akkati si gootu faamiliin tan. Sima argee jennaan karan hollachise. Sanuu du'ati wayyee naan jettu akkamitti bareedduuti yalaali ka shabakaan qaxxisi godhe. Achi garaan kun laali kaa sintiq na jedhu. Family na kwa mukayyafu banadhee dhufa. Mukayyafu banadhee dhufa qoy. Now ina Dhuguma bara faamilii wallaa shabakaan qabeenya tole argitan isaa. Achi bakka. walla mukayyafu banadhee dhufe. Maal abbo? Sittoo eeree lubbuu maasii faarsaatu manturree duratti mana bira adeemte maal kan akka sittoo. Karaa garaana nyaata as ga'e koo achi deeme. Anoo duufaana tan teelaadha akka haadhaatitti ol deebiina dabbare. Gara manaa ol deebi'u sana dabbara duufaana tan ta'e akka haadha gabaa galtuutitti. Sibiraa bahee jechuun maastikaa bitadhee suuqiidha. Kaza deebi'ee sii kennuuf ta'ee sa'aatiin barfatee dheedhixee si gate. Achi naqe. Wallaa naan bisu qabte. Nutti hin kolfinaa bakka jaalala qabnu bakka akkana ibsachuun rakkoodha kasidhaa kanattu miidiyaan kun rakkoo walla. Lubbuu keessaan teekistiin si himaa ishee. Nudhiisaa. Yeneen naati. Yeneen fikar. Wayii abbaa ishee hin yaalama. Ayinee. Biraanee. Beekee. Warqee. Abziyaa warqee. Warqee. Itti fuufa wallaa qabsoo. Itti fuufa. Nuufillee yaada. Wallaa isin yaadneeti malee oduu wal faarsine gurra qabattanii jala kana yaadani. Wal bira faatee osoo wal faarsine jechuudha. Hin humattan. Khadija ergitee fi fata kolfaa jirti kun Khadija. Man keessan. Koppilii goola. Kaaya akka keetii kanaan kaartoonii irraa si hojjedha habiibti. Usli neechi. Uci. Eno kan koo qabu argitan ana kan koo qaba sirra dhaqii mana kee banaa doonaa dabsa. Gaari dhiisa irraan qabdu jaartiin xiyyaana irratti. Walla kiyyatu na bira jiraaf akkasumas sila haqa abba torba keetiitti si dhaggaxala abba torba kee qabrii layyuu. Faamiliin kee koppiiliin godhaa fi agarsiisaa.
Miira irraa balleessina koppiliingi godha guddoche maaroche fiqirooche koppiliingi hundumti keessan faamiliin kee warri as jirtan koppiliingi godhaaf yeroo tokko koppiliingi kuma takka isin jaaladha wallaahi ilaahi rabbiloo kin dhabamsiis kenna Baru fatu barbaadan. Faamilii baru fatu barbaadan. Warri qaamni keessa gurraacha jiru harkarraa gurraacha qabdanii ciqilee jalaa bobaa jalaa. Qibaatii gulmaatiin qabaasnee kollaajinii parmii. Dubbo. Warri parmii rifeensas barbaadan parmiis ni qaba. Kollaajinii. Gizee amara odeessuun gaariin biyya takka tokko hojii hojjechuun gaariidha. Masraati as kabbiran. Modeeteeriin abirallee jaadhabama isin godha warri naa rabsaatti. Badami sukari di panagalan jar seki yara tiko sampe kuku. Wan andi yara tiko sampe wan. Isi kan jeza nungkon araba fani tini sinarab so video so amani sinar gezi kene sin geza ka wallahi billahi hidamu miti jechu. Qabri jal qotani na hidam male qabri jalat. Osana sayir. Fi adam qaldin be walla. Artuma tuf danda. Keessanuma bilcheeffadha kan namni bilcheesse nyaachuuf hin deemina. Keessanuma bilcheeffadha shi yeraa isaachuun absolu xiree mabsalan jedhem jettee hawwiin dhugaa isiiti. Keessanuma bilcheessa malee kan namni bilcheesse nyaachuuf hin deemina sheemidha. This is big shame. Okay? Homa namaatiif tarka kaachuuf hin fiiginaati jireenya keessan. Keessanuma bilcheeffadha yartuullee ta'u qal'aallee ta'u. Kayo darati sara ciisan akka lafetti nama waraanullee ta'uun furdataaf shir. Abbaa giddii bira fidaa marfee takka waraansisaa achi booda ofumaan ol ka'a. Barabbee lubbu nurra gatiin akkanatti. Yoo lafeen isaallee si gophuuti abbaa giddii bira fidanii marfee lamaan takka waraansisnaan achi booda. Nyatu mati jabeessa korbeessa jajjabata. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam? Jirtu alhamdulillah. Lubbu qabisiin sadi dhibbamoo lama dhibbatu tokko argisiisme. Guys, koppiliingi godhaa fi guddoochi hin baana. Fudhattee deemadda? Maali? Ummata kan keeka. Hin deemna gaafa yoo hin deemen deemanii bar faamiliin kun amma. Walla hin deemna. Ma si soquu dhufanii? Inni soquu dhufanii meeqa? Ana soqaa dhufanii bira. Sadiin isaa dhibba lubbuu. Okay. Wazaqqii qabaa? Qabattoo? Haada qaba malee saqqii miti. Fidata. Okay. Garuu itti godhachuun dandeettaati saqqii ofii kan keetiif biraa jechuun uffata biraarra. Saayisii qabasaa? Saayisiin ayyee ishee WhatsApp naa isiin jedha bakka hin qaba WhatsApp kee. Ayyee. Awwadde. Wayya abbaa. Maalif? Habaayaan narraa kun na bira hin jiru faamilii dhumateera. Habaaya sirraa kanaa. Ati uffata manaa uffata amaaf deemta uffata manaa uffata hin deemu. Ati uffadhaare? Nagaadhuma gaali. Taataa maal godhare qabu? Galgala ergaaf yoo wanta ni jette hin beeku bakka jijjiirachuu hedumnaam jecha turte yoo asaabii siin qayyarte. Wuddooche koppiliingi godha kan maal taatan koppiliingiin hin jiru. Isin faamilii koppiliingi isin gargaara qaba koppiliingi. Kutaa aynata barbaadan furdaadhaan xiqqaadhaan qal'aadhaan ho'aaf ka ta'u qorraaf ka ta'u nama kan qorraaf ta'u isa furdaa sani jechuudha. Kana dirhama 100 habbaa 3 jechuudha. Dirhama 100 habbaa 3. Isa kana kan yeroo akkana godhatamu haphiidha bataam sisiidha adidaasiidha. Lama birii 100 delivery free dha. Kunillee lama dhibbaa delivery free dha family.
warra barbaadan galfadhu bakka lubbuu. Ta'aaluu zannituu waa baluu. Lubbuu as garagalchii akkasuma dhaabi. Akkana shinnaa. Ati maal ilaalta qara? Sirraa kabbaladha wallaahi billaa wana tommetti gadi. Uffata halkanii barbaadan isa kanaanis jira. Aya? Isa kanaanis jira. Dabbaas deebisedha uummanni laa ilaaha illallah abboo nama jaarsan nu bira jiran nu naasofsiisi namaan hin taane nama guddan nu biradha. Nagaadhuma. Guys, warra as jirtan kun hundi keessan foolona ergadhaa isinii deebisa. Jaaketti qorraa qabdaa jaaketti qorraa. Warra amma foolona gootan isinii deebisa. Let's go. Si jaalle sababa malee. Hunda keessan iyyuu hin deebisa. Warra as jirtan namni 400 kun natti ergadhu dafi. Jaaketti qorraa isa kanan qabaa. Isa kanas qabaa. Naaf deebisa maasi deebisnu lubbuu maal gaafattee turte koomentiin keessan koo nama barreessu baateera koomentii keessan argaan jiru. Ay, fooloo ergatanii deebisa. Isinii deebisa. Shamaraan deebisi lubbuu. Shamara ganaa akka ashitti abbilee sanitti ana qofa fooloo goota yeroo jalqabaatiif. Ana qofa. Isinii deebisa hundoo keessan iyyuu ergadhaa isinii jedhaa rabbar faamilii. Maal taatarree nama ganama nama 25 bicha ergate jechuudha. Ineen anaa kee. Afitti anillee asii been afe. Atta maal taararee lubbu rabbeeni. Inde. Si jaalle sababa malee. Abaayaa qabdaa abaan qabu. Kokiyyee. Wayya lubbuu. Hin danda'ama maara koo qabaree minaa gabbaan taateenya. Yoo dhalan barbaadin inshaallah yoo akka boomba hararitti goggoydee hafte minaa gabbaninya. Wattu bees jala oola. Umrii kan kee guutuu waaqayyo isaa goggoysu inshaallah umrii isaatiin nauxa. Rabbi rahmata haa godhuuf. Namni nama abaaru ni nu cadhi lubbuu wannoo bar. No arrasite no abaara artisa? Ma seenadha jala deemee konkaa. Dhiiraa sanuu? Konkaa akka. Dhiisi ati lubbuu dhiisi. Obsi. Walla. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Osu wayyaa osu mata furmaataa dhiisi. Jaakeetichi kun guddaa moo kuni lubbuu? Inni kuni lama Amma dhibbaa. warri seenuu barbaadan lakkoo tokko barreeffata. Lama dhibba dilaayivariin firiidha bareeddu. Lama dhibba dilaayivariin firiidha. Inni guddaan sun ammoo tuyyuu biri 60 dilaayivariin qaba garuu. Inni guddaan biri 60 bareeddu. Inni kun ammoo lama dhibba dilaayivariin firii no. Firii dilaayivariin.